إنه فلان لفرحمته قرى لافما فتني أولان بلافكوك يري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرتنا المان أورمو فياكي سني أن نجاه كوتي جرى الحمد لله. هر أنتنا وان أدا وان برمس أنت كي نفتاج ده يادو تكشوي كبدين في هنگت أمور هذه تكن وجين ترتان كبجاف جلالنا نسنجا فدا إنس ما إني يوجتني waa'ee haala jireenya biyya lafaa yookaan duniyaa tanaa jireenya duniyaa tanaa irraa waa tokko lama dubbachuu barbaada. Innis nama kana hin argitan jedhee yaada. Namni kun qaama mudhiidhaa gadii hin qabu, mudhiidhaa ol qofa qaba. Garuu qaama hir'uu kana wajjin uumamee wanti inni hojjetaa jiru wanta namni qaama guutuu qabu hin hojjennedha. Wanta namni qaama guutuu qabu tasuma yaaduu hojjechuu miti yaaduu hin dandeenyedha kan inni hojjetee hojiin agarsiisaa jiru. Meeqaa keenya laata qaama keenya guutuu qabannee kan bu'aaf qaama keenyaa wallaallee hojiidhaan ala taasifne yeroo irraa dabarsaa jirru. Akkasuma namoota qaama hir'uu qaban fayyaa keenya yookaan guutummaa qaama keenyaa kanatti fayyadamnee kan arrabsaa jirru nama meeqa laata? Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keenyayyuu hanga biyya lafaa kanarra jirru waan gaarii hojjechuu, waan gaarii dubbachuu, waan gaarii nama gorsuu yookaan nama barsiisuu, waan badaarraa nama deebisuu amaleeffachuu qabna kan jedhu yaada qaba. Namni kun hanqina qaamaa qaba jedhee bal'isee yaaduu mul'ata isaa dhugoomsuu hin dadhabne. Waan karaa kamiiniyyuu homa kamittuu fayyadamee wanti inni hojjetu hundinuu milkaa'aadha yookaan galma isaaf gahee jira jechuudha. Waan hojjechuu qabu kamuu hojjetee jira jechuudha. Kan nutiin fayyaa qabnu hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Tokkoffaa namni tokko kan waa hojjechuu dadhabu gaafa ofii isaatii ani waan akkasii hin danda'u jedhee of hidhee qofaadha malee nan hojjedha waan kana hojiittiin hiikaa waan kana hojjedhee mul'isaa ani waan kana gochuu nan danda'a jedhee yoo abdii kan ofitti horu taate namni kamiyyuu rabbiin gargaarsifate hojii kamiyyuu hojjechuu ni danda'a. Garuu gaafa ofii keetii hin danda'u jettee ofii keetii ofirratti murteessite immootu nam tokko maatuu sii gochuu hin danda'u jechuudha. Waan ofii keetiif of sakaalteef waan sammuu kee hin danda'uudhaan amansiifteef jechuudha. Kanaaf waan tokko laallee sodaachuu osoo hin taane nan godha jennee wama gochuu hin dandeenye qalbii keenya keessa nama sodaachisullee nan godha waan akkanaa gochuu hin danda'a nan danda'a jennee of amansiifne rabbiin gargaarsifanne waan barbaanne hojjechuu dandeenya. Kanaaf mee hundi keenyayyuu bakkuma jirrutti, iddoo jirrutti, haala jirrutti, biyya jirrutti waan irra jirruuf maalitti akka jirru hundi keenya of hubachuun baay'ee barbaachisaa kan jedhu yaada qaba. Inni biraa mootu namoonni hanqina qaamaa qaban hedduun naannawa keenya keessatti argaman hagam takka kabaja qabnaaf laata? Hagam takka ilaalcha gaarii qabnaaf? Hagam takka laphee cabaa isaaniif qabna laata? Naasuu qabnaa fi namoota kanaaf moo tuffannee arrabsinee xiqqeessinee hifannee ceeminee bira tarra laata? Namoonni hedduun ni beeytanii kutaa itti dhalanne keessatti yookaan hawaasa keessatti dhalanne keessatti namoonni hanqina qaamaa qaban eega dhalatanii boodas kan hanqinni qaamaa irra ga'e baay'eetu jira jechuudha. Takki yookaan cabanii ta'a yookiin dhukkubsatanii ta'a. Namoonni hedduun kan sammuu ofii dhaban akkasuma kan qaama dhaban, kan miila dhaban, harka dhaban, ija dhaban hedduu isaaniitii jira jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanneen hoo ilaalcha akkamii qabna laata? Nuti qaama guutuu qabnu kana rabbiin nu kenne kana hoo akkamitti galateeffachaa jirra laata? Rabbiin galateeffachaa jirra moo callifneetumaan qabeenya akka waan ofii keenya arganneetitti qaama rabbiin nu kenne kana akka waan ofii keenya godhannee argannee wayititti ilaalleet ittiin nama arrabsaa jirra laata? Hundi keenya as keessatti of haa laallu isiniin jechuun barbaada. Waa baay'een hubadhe nama kanarraa. Maal hubatte yoo naan jettanii tokkoffaa namni fayyaa hin qabne yoo sammuu guutuu qabaate namni hanqina qaamaa qabu yoo sammuu qulqulluu qabaate yoo kaayyoo qabaate yoo murannoo kutannoo qabaate iddoo kamuu ga'uu akka danda'uu fi waan kamillee gochuu akka danda'uun irraa baradhe. Inni biraa nuhiin fayyaa qabnu kun maal hojjechaa jirra maal gochaa jirra isa jedhuun keessatti of laale jechuudhaan akka nama dhuunfaa tokkotti. Kanaaf hundi keenya iyyuu asirraa waa barachuu qabna kan jedhuun yaada qaba. Hundi keenya bakka jirutti haala jiru keessatti waan kana sirriitti gadi fageenyaan laallee hojiitti hiinee nutis nama qaama guutuu qabu taane waan guutuu dalaguu danda'u qabaanna kan jedhu yaada qabaa isinitti hin dheeressu. Yaadni koo isa kana fakkaata. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Namoonni kun laayik sheer gochuu koomentii gochuu hin dagatina isiniin jedha. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagahaan naa turaa isiniin jedha.
turtii gaarii.